dhuguma sana Haa yaala manaa fedhe. daawwit okay achi maaltu jira azaaba kana azaabni mukaa kami jannanni mukaa kami takka gaafiidha lammada ammoo gurbaa irraan tana du'e kana wajjin akkami waliin agarree Ayyee. Amma na dhageeffadhu waa. Waca yoo taate nu jalaa bada. Gaafii kee warra lammaffaa deemu deemte namni biraa kan gaafii qabu jira. Yaa anaatu qabeenaa si gaafata. dura agees Ayyee. Ta duraa deebisu. Ta duraa deebisee itti aaneen si gaafadha. Warra du'aa eegalee sana nuun jedhan. Namni yeroo na argu isa du'aa eegalee sana naan jedha. Namni hundi na ajaa'ibsifata. Amma wanni mirkanaa'e beektaa kun du'ee galuun isaa mirkanaa'ee jira. Maaliif jennaan qabrii nu banaa qabdi jedhanii beektaa. daawwitatti sammaan tana duutee galtee jechuudha. Qabrii iyyuu erga keessaa dhabanii guyyaa sadii jedha. Ani obboleessa kiyya Achi kumbee kunis du'e. Yaa'itis beeridaan jedha. ani galuu Qabriin erga keessaa banamtee gurbaa keessaa dhabanii as guyyaa sadii akka isaan barbaacha irra jiran gurbaan argame. Gurbaan argamee jennaan maatiin birootis dhufanii kenna jedhan. Dubbiin nuuf galee Daawud harka keessaa qaba waan nama biyyatti deemaa jiru kanaas isatu muuxannoo itti qaba harka keessaa qabdanii. An dhageeffadhu ani waggaa 10 ture yoo akkas taate 90 keessa du'een 2006 gale. Yoo teessan taqoosaati beekta teessan taqoosaati ta gurbaa immoo sinumaan haqiiqaati. Akkamitti haqiiqaan abbaa abdii Daawwit ati jinniitu si fuudhee si deebise malee hinduun hedhiiste jinniitu si fuudhee si deebise. Ana obboleessa kiyya jinniinis nan fuune. Mee walaa dhageeffannu. Ana jinniinis nan fuune awwaadoo isin kaan haqiiqaan jiru nuti dhimma siyaasati akkuma isin beektan namni yeroo sa'a takkaafillee haa ta'u mala tokko karaa tokko gaafa bahu mala dhahata dubbiin ammoo harka seeraa gahee jennaan si galtee isaan gaazexaa gadhiisinan warri walitti gale yeroon bara 90 keessaa jenneen nutis rakkoo gamaaf gamana jiru wal fakkeessine. Maatiin immoo dhuguma maatiin ijoolleen sun yeroo sanatti waan achitti dhumaniif isaan irraa baqatanii lafa sanirra. Kurmuukidha. Kurmuuk jechuun hin beektanii karaa Suudaanidhaa fi Itoophiyaa kan daakessu karaa maal jedhaniin. Karaa Gambeellaa. That's all the game. I'm all the game. All the rubber from get to one book. Kale sakka educate to think about it. Ni soga. Nami to kodu eni gala ufata keessa dhabne xaaqa ittiin waalanfaa keessa dhabne qabrii kaasaa keessa baay'eetuma gara samii ol lixee faaniin jechaatuma ittiin nu sobaa turanii baramnu kun geemii moofaadhaa duubatti hafee jechuudha. Osoo lubbuun namaa ka deebitu taate osoo lubbuu namaa kana ka waanti deebisaniiti sochoosuun ka danda'amu taate sila kara ijintinni waan akkasii sana yaalii godhanii beektaa. Inumaayyuu dhabanii faatuma itti dhiisanii ka du'ellee dhabaniituma itti dhiisan kan silaa ruhii kana lubbuu itti afuufuuf yaalamillee gochuudhuma dadhaban osoo teekinooloojiin ka waa hojjetu taateeti they can try but they can't gochuu hin danda'an waan ta'eef kuni jechuun faashina moofaadha. Biyya keenya keessa waanuma akkanaa kanatu deddeebi'a beektaa dabree yeroo tokko maal jedhanii balaa kaifaa jedhaniitiin akkasi kaasuudhaaf yeroo yaalii godhu dirasi reeffi kaka'uu hin danda'u osoo janaa'izni ka deebi'u ta'eeti hayyoota gurguddoo meeqatu ka achiin dhabame waan deebi'uu hin dandeenye beektaa. Akkanumatti jechuun qoosaa fakkeessanii ittumaan taphachuu ittumaan nama sobuu jechuun amma kun siistema amma namni qaroomee jira beektaa ati ulamaa'ii hadiisa quraana sitti manii miti. Namni akkanumatti kaa'umaan barannee yoo lafarra deemu waan kana beektaa amaneen fudhatu bara. Nama naan liqinfame bara anummaa waan beeyne kuni naaf liqinfamee fudhadhu nama waan akkanaa kana eegalee. Du'ee galee achii ka'ee dhufee kun qabrii keessaa dhabamee nama yookaan qabrii keessaa yoo dhabame awwaaldii keessa qotee nyaachuu danda'a bara. Reeffa yoo qabrii seeraan hin awwaalini galee. Abdii kun mee waa si dabalu asirratti. Laali mucaa kana fuula keessa likin laalamee. Mucaan daa'imummaan caatii barateeti naannaa Harargee kana galee caatii qaamee amma galee laalla amma of argee. Caatii quufee amma erga of argee booda caatii naggaduudhaaf haala mijjeeffachuuf karaa wantaa deemaa jira. When is that?
wanne kana No caatiyyuu achi gadi gurguruun dhaban ganti gadi sun caatiyyuu qabaachuun dhabu. Inni Ni kasaaraan jala sanillee. Qama'uu ture bar Ati jijjiiraminaa jedhi. qama'uu ture bar qama'uu ture bar maaliif caatii naggade amma biizinasa caatii eegaluu fi naannaa agartee Guraagee fi Harargee gidduutti biizinasa banuudhaaf haala mijeeffachuudhaaf dhufe malee kuni namni du'ee gale nama kanaa kana namni du'ee gale bar ni bareeda bar yoo meebii yoo jiraatellee nama maali Jijjiirama addaa argisiisa. Jimaa nyaate akkana ta'eere. Ay qorataan taaddaa nama du'ee galanii agartee saayibii ni bareedawi. Yaadiratti akkana godheree bakka fuula isaa kana. Achi kana godhee bar haraaraatti jira bar abbaabdi ammaa ija isaan argitu. Gubateera bar. Akka ajaa'iba kana gubatee bar. Warri isa dhiyaatan digtaa gabanaa fi hara digtaa. Harree isaan seene moo? Nama kanaaf du'e dhagee nama kanaaf du'e galee gisee jedhanii asirraa dubbatan nan ajaa'ibaa wallahi nama kanaaf Duniyaa tanarra biyyi takka Itoophiyaa waan hundaan gad aantu hin jirtu. Wallaahi billah. Itoophiyaa tanan nu rakkisee bal waliin rakkanne. Keessatti dalannee waliin rakkanne. Abbaa Abdii waan tokko illee jira. Waan tokko isinii dabaleen deemaan. Waan jechuun namoota itti duballee yoo fakkaate hamdi dhageeffadhu akkan sin jedhu. Maaltu ture ni beektaa? Itoophiyaa kana keessa nama du'ee galee si dhaggeeffachuun fadhu. yaaboo nama gartee waggaa 16 qabrii keessa ture na dhageeffadhu wayiifin siima hawaasii fayyadatu. No Daawud koi Daawud shari'aa islaamaa hin cabsinati maaliif wanni kana jaamu hin jiru shari'aa islaamaa keessa wanni kana jaamu hin jiru. Mucaan kun dhagee amma haqiiqa jirtu sii himne barna meta kanaa kenna obsi mucaa kanaan xumura. laal abdii nuti fakkaate namni dubbataa jiru eenyudha. It's okay. Let me talk now. Ay jechuun qoosa fi jennaan jenne malee an haqiiqaa jiru dursee isinii himee jira bar wal fakkaata ani namni shayxaanii fudhatee tursiisu ni jira yaa bishaan keessa tursiisaa bahara keessa tursiisaa digaltee qabrii keessa tursiisaa hin beekamu kun jechuun kun shayxaana fuudhee deeman kun shuuri waan jiru ammoo ani kanin siin jedhe kan qoosanii waliin fakkaatu qoosaaf siin jenne malee nuti jara sanitti beeku maatiin kiyya nagaan jiran Itoophiyaa. Daawud mee viidiyoo banii bannaa tokko takka. Mee viidiyoo nu bani Daawud. Oni takkisistee jirta yaa. Hamdi bar Daawudis gaafa sana biyyatti caatii qamaa ture beekta caatii dhiiseeti gara Sudaan deeme haraaraan itti dhufteeti haraaraa saniif wallaalee guyyaa 8 waggaa 8 itti fakkaate haraaree. Waggaa 10. Daawud viidiyoo marachuu dandeessaa? Daawud viidiyoo nu bani mee? Abbaa Abdii nin ban na obsa waan tokko jedhee inni rakkoon qabu viidiyoo sa'aatii kamuu hin baradhaan. Uummanni dilli kun saa garuuti viidiyoo bani gisee takka. Namni hundi si eegu jira. Mudura fuyyoo yaa. All people is waiting. Qophaa'a kaa waraabbattu. Okay. Viidiyoo nu bani fuulli kee yoo mucaa kana fakkaate ni ilaalame. Hayee waraabbadha kunoo. Mee. Hin banne bar. Guddis haa baneera boo. Dhugummaan nama Kana kunoo kabiraa kaba'e. Waa. Dhugumaan fakkaatu. Dhuguma. Gurbaa kana achitti agartee durlaa gurbaa kana wal agartanii. No gurraa fi mataa kana keessaa wal fakkaatan garuu siif guruu mucaan mataan. Ani rifeensi kiyyaa achitti dhume laal achitti malaa ta'e. Qabrii keessa immoo Dhagee hamdi gurri waa kana nama jiru waan fakkaatu dhugaa gurra kana irra babal'isanii gurra gurguddisanii itti hodhan. Achi wal agartanii gurbaa irra dhufe kanaan. Amma dabareen akkanaa waan na gaafatan isinii deebisa. Okay bannaat gaafii lama Dabaree kennaafi. lama naa deebisi bannaat dhuguma sani. Haaya lama naa fedhe. Daawud. Okay. Achi maaltu jira azaaba kana azaabni mukaa kamii jannanni mukaa kamii takka gaafiidha lammada ammoo gurbaa irraan tana du'ee kana wajjin akkamii waliin agarree
Ayyee. Amma na dhageeffadhu waa. Waca yoo taate nu jalaa bada. Gaafii kee lamuu jette. Namni biraa kan gaafii qabu jira? Yaa anaatu qabee naa si gaafata. Ayyee. Ta duraa deebisu. Ta duraa deebisee itti aaneen si gaafadha. Ayyee. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوسان قوسادا دوغان دوغان مال جنان نوتي نما غرتي لا إله إلا الله محمد رسول الله جدي جراتو دا نما حديث القرآن هوغان مودا قوسان قوسادا دوغان دوغان كانام نوتي حديث القرآن جل ديمنا وانت في ساكاسي أني سنجدو